Akkam jirtu daawwattoota fi hordoftoota sagantaa Galoo Show nagaan lafa isin jirtanitti isin qaqqabu. Kun egaa sagantaa Galoo Show akkuma isin beektan torbeetiin keessummoota haaraa tokko qabadhee isiniif dhiyaachaa turuun kun yaadatama. Har'as keessummaa tokko qabadhee isiniif dhiyaadhee jira. Keessummaan kun har'aa nama isin baay'ee jaallattan baay'ee bulii faarfattoota nuyi bulee jennu keessaatii nama tokko jechuudha. Yeroo dheeraa eeggataa turre yeroo dheeraa barbaadaa turre argannee jirra. Faarfataa Abarraa Guddataati. Amma dhumatti turtiin keessan wajjin haa ta'u faarfataan Abarraa yookiin immoo paaster Abarraan fa'a maal jedhu maal haasa'u jedhu gurra keessan as qabaatiin hordofaa baga nagaan dhufte. Galatoomi Galoo naaf yeroo keetiif waaqayyo si eebbisu. Anis carraa kanaan galatoomi siin jecha hordoftoota keenyaanis galatoomaa jechuun barbaada. Waamicha keenya kabajjee gara istiidiyoo keenyaatti argamuu keetiin maqaa daawwattoota sagantaa Galoo Showtiin asumanii si galateeffachaa. Faarfataa Abarraa Guddataa sagalee waaqayyoo hubannaatiin dubbatame walloon kun jira. Mee moggaasa kana waldooree kiristaanaatu walitti qabee sii kenne moo walitti qabamanii sii kennan moo jaalleewwan keessi moggaasite maaliin kun eessaa dhufe? Faarfataa Abarraa Guddataa sagalee waaqayyoo hubannaan dubbata kan jedhu baay'ee namatti tola. Waldaa miti kan naa laate garuu yaada waaqayyooti beektaa naa kennamuunsaa waanuma na keessa jiru ilaalanii waan naa kennan natti fakkaata. Ayyaanuma na keessa jiru arganiidhuma bakka hubannaadhumaan dubbata mucaan kun sagalee waaqayyoo itti yaadeema dubbate jechuudha. Garuu ergaa yookiin walaloo kana kan hojjete Guraaraadhaa fi warra Guutuu Shifarraa isaantu naaf hojjete nama sadiitu hojjete jechuudha gabaabaadhumatti. Nama sadiitu naaf hojjete faarfannaa albeemii koo lammaffaa irratti kan inni hojjetame jechuudha. Na baay'ee jaallatame. Ndaa'umii asumaan mudannoo na mudate Babaa Tamasgeen baay'ee nama guddaa nama kabajamaa nama baay'ee jaalladhuudha. Inqoo sabeettaa hin taphata baay'ee. Abarraa Guddataa sagalee waaqayyoo hubannaan dubbatan naannoo Moonxebeexximnaa jedhe. Akkam jechuudha waan saayii jedhe. Na akka qoosaatti akka taphatte jechuudha. Mudannoo akkasiifaa qaba jechuudha baay'ee tola ijoolleen daa'imman namoonni gurguddaanii gaafa na arganii kan isaan ittiin na simatan Abarraa Guddataa sagalee waaqayyoo hubannaan dubbatadhu kun na keessattis waa hojjeteera jechuudha beektaati. Hubannaan akkan dubbadhu akka nama akkas na beekaa sagalee waaqayyoo amma kana hubannaan hin dubbachaa jira kan jedhu taasiseera jechuudha. Gama tokkoon na ijaaree jechuudha. Amilee si toleera. Amilee na toleera. Akkuma faarfataan fa'a koomii kaasan garuu warri kaanii warri kaan ammayyuu nummoo hubannaan hin dubbannu jedhu. Anumaafuu gaaffii dabaleera. Mee kana wajjin wal qabsiisnee faarfannaa kee baay'ee dhaggeeffatamaa tureera. Ergaan faarfannaa kee harki caalaansaa galateeffannaa qabaa kadhannaa qabaa harki caalummaa komii qabaaf keessaati. Kana wajjin wal qabsiisnee gaaffiin sii kaasuu jira jechuudha. Maal jennaani isa kana dura jettee dabarsidha ammaan haasaa jiru jechuudha. Mee har'a teessee faarfannoota kee kana gaafa laaltu maal sitti argama maal sitti dhagahama? Komiin gaafan sin jedhu waaqayyoon komachuu wajjii wal qabsiistee saba yookaan amantoota komachuu wajjii wal qabsiistee faarfattoonni kaan jiru jechuudha. Akka fakkeenyaatti yoon kaasee ana tarrabsiise maqaa wangeelaa ana tarrabsiise mana waaqayyoo kan jedhu suni amanaa waan komachaa jirtu fakkaata. Amantoota waan komachaa jirtu fakkaata. Yoo as gara waaqayyootti deebine immoo akka namaati ati waaqayyo kana maatii hin beeku kan jedhu komiin jira. Kana wajjii wal qabsiisnee mee maal yaaddee kaaste kana gaafa kaasuuti? Baay'ee galatoomi yaada tanaaf dhiyeessitu namoonni baay'een naa dhiyeessaniiru akka gaaffiittis na gaafataniiru. Ana tarrabsiise maqaa wangeelaa ana tarrabsiise maqaa waaqayyoon ni jedhu ana duwwaa miti situ arrabsiise nutu arrabsiise jedha hunduma qabateera jechuudha. Maqaa waaqayyoo arrabsiisuun maqaa wangeelaa arrabsiisuun waan dhugaa hin alamnedha jechuudha. Dhugaa hin alamnedha. Nuti maqaa waaqayyoo irratti kabajamuu qaba malee maqaa waaqayyoo irratti arrabsamuu qabu. Sababii kootiin kan gufatan jiraachuu danda'u. Sababii keetiin kan gufatan jiraachuu danda'u. Erguma isaatii wangeela dhaga'uun bu'aa maalii qabaa? Erguma isaaniitii immoo wangeela dhaga'uun Yesuus Kiristoositti amanuun hiika maalii qabaa? Isaanumaa jedhee dhiiseera. Isumaa jedhee dhiiseera kan jedhan jiru jechuudha. Kanaaf iyyuu wangeelli kun nurkatti arrabsamuu hin qabu. Anis arrabsiiseera, atis arrabsiisteetta. Nus immoo akka walii galaatti
maqaa waaqayyoo arrabsiisneerra. Maqaa waaqayyoo immoo nurratti kabajamuu qaba malee arrabsamuu hin qabu inni jedhu ergaadha jechuudha. Namni immoo waan itti dhaga'ame waan keessi isaa itti hin amanne dubbachuu danda'a. Wanti ana ijaare siin si diiguu danda'a. Wanti siin ijaare immoo anaan na diiguu danda'a. Sagalee waaqayyoos hunduma kanaafi wanni dhadhee yaadu. Fakkeenyaaf wangeela Maatiyoosiin boqonnaa 5 guyyaa har'aa dubbifadhe yoon ittiin ba'e ati immoo Luqaas 5 dubbifatta. Maatiyoos guyyaa har'aa naaf ergaadha. Luqaas immoo siif ergaadha. Si galeeraa har'aa Maatiyoostu na ijaare anaan. Siin immoo wangeela Luqaastu si ijaare. Inni anaan ijaare siin maaliif ni ijaare jedhee komachuu hin danda'u. Kanaaf gaaffiin dhufe kun gaaffiidhuma sirriidha garuu ergaa waaqayyooti inni hojjedhe kun malee yaada namaa irratti kan hundaa'e miti boritti amanuu dandeessu bira ga'uu dandeessu seedhuna yaada. Akka namaatis hin komattee inni jedhu hin komanneen waaqayyoon namoota gaaffii kana gaafatan galatoomaa jedhan asumaanii waaqayyoon komatamu hin gaafatamaa. Baay'ee faarfannoota waldaa kiristaanaa ijaaran baay'ee isaa hojjedheeran. Baay'ee isaa hojjedheera dhugaa dubbachuu fi waldaa kiristaanaa kan dhaabu amantoota kan jajjabeessu kan ijaaru galateeffannaa kan qabu mo'icha kan qabu ijaarsa mana waaqayyoo kan qabu hattoota sobdoota iddoo kan qabsiisu baay'ee isaa hojjedheeran. Isa kanaaf thank you maaliif naan hin jenne jechuus hin qabu. Isa kana dhaggeeffattanii ergoota baay'ee nama albeemii 7 hojjedhe kana keessaa ishee 2 kana duwwaa maaliif qabattanii inni sunoo maaliif fakkaata? Dhugaa dubbachuuf faarfannoonni kee ammas kan ergaa guutuu qaban jiru. Ergaa dhugaa qabantu jira jechuu miti. Maal jechuu barbaadetanii keessuma gaafa nuti arrabsiise situ arrabsiise gaafa jennu warra keessa jiraniif kan hojjetame. Warra ala jiraniif maal fakkaata? Warra ala jiraniif akka isaan gara kanatti dhufan godhadhee yaada beektee lakkaa isaanuma keessa namni quuqama qabu jiraayi. Namni isaanitti quba qabu jiraayi. Yeroo isaan dogongora godhan, yeroo isaan balleessan, yeroo isaan maqaa waaqayyoo arrabsiisan namni deebii isaaniin jedhu, namni isaan ifatu, namni isaan qeequ jiraayi jedhanii gara kanatti hin deebi'u seedhu abdiin qabaa. Fiidbaakii argadhes immoo kana baay'inaan waaqayyo si haa eebbisu ergaa keetiin deebineera lakkaa kun jirannee yaadne nuti wal qeeqxonnee yaadne walitti quba qabdu jennee yaadne ofittis immoo quba qabdu jennee yaadne. Maaliif sagalee waaqayyoo gaafa dubbatu huuba ija obboleessa keetii keessaa ituu qubatti hin qabin kan keetti quba qabeedha. Kanaaf iyyuu faarfannichuma irratti kan koottis quba qabeeraan. Kan keettis qabeera kan amantootaattis qabeera jechuudha. Hunduma tuqa jechuudha ergichi. Kanaaf warri mana waaqayyoo keessa hin jiraanne akka isaan deebi'an akka isaanii tarii kanaan dura gufataniiru yoo ta'e mufataniiru yoo ta'e namoota maqaa waaqayyoo arrabsiisan kanatti garaan isaanii gaddeera yoo ta'e amma garuu lixanii akka isaan ilaalan akka wal qeequun akka jiru wal deebisuun akka jiru asumaan nu hubatu yaada hubataniirus baay'een isaanii jechuudha. Deebii taadhe. Galatoomi. Gara saltaamitti dabarra. Tuma faarfannaa hojjetaa jirtu, tuma faarfannaan tajaajilaa jirtu, tuma faarfannaatiin ergaa si keessa jiru dhaloota kana bira geessaa jirtu. Waldaa pilaantii gochuu dhageenye jirra. Kan akkamitti galte? Akkamitti waldaa bante? Ammoo maalirra jirta? Gara fuulduraatti hoo? Galatoomi. Waldaan waaqayyotu dhaaba waldaa. Nama miti kan dhaabu. Waldaa aan wanta waaqayyoo kireet godhee ofii isaatii fixeedhuma dhaqee hojjedhe malee waldaan gulliitii miti. Gulliitii yookiin iddoodhuma nagadaa tokko iddoo dinnichatti nagadan iddoo shunkurtiitti nagadan gooteedhuma hara dhaqxeedhuma as qubatte bor immoo abbaan tokko dhufee kan si kaaseedhuma sochootu miti. Waldaa waaqayyootu dhaaba. Aqimiin itti waldaa dhaabuun qabu. Garuu na keessa goree waaqayyoo waldaa dhaabeera jechuudha. Waldaan Kiristoos irratti dhaabata. Mataa waldaa kiristaanaa Kiristoosidha. Aan Kiristoos na keessa waan jiruuf aanuma keessa jechuudha. Kiristoos waan jiruufi ana keessa goree ana fakkaatee dhaabe malee aqimiin itti waldaa dhaabuun nasaa isaan fuudhen. Waldaa waaqayyootu dhaaba. Haa ta'u malee waldaa kana gaafanii
waaqayyo na gargaaree mul'ata kana waaqayyo naaf kennee iddootti waaqayyo hojjedhu jedhetti gaafa naqee hojjedhu lolli baay'een tureera rakkinoota baay'ee dabarseera garuu waaqayyo immoo ofii isaatii dhaabee waan ta'eef na milkeesseera jechuudha. Kanaaf waldaacha waaqayyootu dhaabee jechuudha gabaabumatti. Sabaaf akka hubatamuu danda'utti waldaa waaqayyo ofiisaa pilaantii godhe yookaan ofiisaa kiriit godhe tan dhaqeette kana wajji wal qabsiisnee kaasna gaaffii dabalata. Maal jennaan atumtu maal jettee waldaan kiristaanaa gulliitii miti. Waldaa waaqayyootu dhaaba erga jettee mee akkamitti jechuun haala akkamii sii mijeessnaan jalqabde mul'ata kana sumatu fudhatee bahee immoo mul'ata namni tokko pilaantii godhe irratti deemtee tajaajiluu qabde. Inni kun namaaf haa hubatamu sabaaf haa hubatamu isa kan ifa godhe darbe. Ani waan sadii waldaa namoota dhaaban al tokko tokko waaqayyo iddootti hin barbaanne iddootti fedha hin qabaanne fedha isaatiin si dhaaba. Waan hundumaa waan waaqayyo nu hojjisiisee hojjenna malee waan ofii keenya barbaannu hojjennatu ta'eeti as hin jiru dhugaa dubbachuuf jechuudha. Waan ofuma keenya abjoonne waan ofii keenya karoorsine kana nu hojjedhanne waan yaadne hojjenna miti waan waaqayyo yaade hojjenna. Ani amma mul'ati koo ijoollummaadhuma kootii kaasee waan biraa ture. Baradhee waan biraa hojjechuu baradhee waan iddoo biraa ga'uudha malee kana keessa galuun turre. Yeroon hojii waaqayyoo faarfannaadhaan deemee waldaa kiristaanaa tajaajilus namoota waldaa dhaaban faayidaaf akka isaan dhaabanitti ilaala beektee. Muudama barbaachaaf akka isaan dhaabanitti faayidaaf akka isaan dhaabanitti ilaala. Tarii kana keessatti kan hammataman hin jiraatu garuu namoonni immoo waaqayyo akkuma koo hin hojjettaa hojjedhu jedheedhuma kanumaaf qopheeffate hin jiruudha yaada. Waldaa kana gaafa waaqayyo akkan dhaabu taasise ani biyya kana iyyuu hin jiru waan sadibu. Biyya gara Dabuu Afrikaatti kanan ture. Achirraan gara biyya biraa deemuuf hin tureen biyya kan biraa deemuudhaaf karoora koo sagantaan koo malee akkas dhufee iddoo kanatti waldaa dhaabee mata cabsa isaa rakkina isaa keessaa galuu miti abjuu kanaan qabu. Haa ta'u malee gara biyya sanaatti iddoo kanatti dhufee asirraan immoo biyya biraa kan deemu ture. Wantichi piroosesii baay'ee qaba. Waaqayyo sababiidhaan fideetti iddoo kanatti na hambisee jechuudha. Gaafa iddoo kanatti na hambisu waaqayyo mul'ata naa kenne. Waldaa waaqayyootu dhaaba kanaan jedheef jechuudha. Ani iddoon taa'u buraayyuudha. Buraayyoon ta'a buraayyuu sana keessatti akkuma nama tokko deemee faarfadhee mana kootti deebi'ee gala. Garuu ayyaanni kun irra jira beektaa yeroo deemu sagalee waaqayyoos nan lallabaa nan kadhadhasi namoonni wajjin deemu hin beeku ayyaanni kun akka narra jiru gara kanatti akka hin guddadhuu fi na jajjabeessu beektaa. Kanaaf akkuma nama tokkotti faarfachaadhuma sagalee waaqayyoos lallabaadhuma kadhachaadhuma deema seedhu yaadaa ture malee waldaa dhaabuu hin yaadne. Garuu waldaan akkamitti akka dhaabatu eessatti akka dhaabatu yeroo akkamii akka dhaabatu waaqayyoota ofii isaatiin natti hime jechuudha. Waaqayyo dhaabee gaafa isin jedhu garuu manuma ijaaree waaqayyo sabuma walitti qabee waaqayyo bakka walitti qabeera mana si ijaareera meeshaa si biteera dhaqi hin jenne waaqayyo dhaqiidha. Dhaqee immoo akkamitti akkan hojjedhu immoo qajeelfama sanaa kenne. Qajeelfama sanaa hin hojjedhe. Kanumaa waldaa ta'e siluma ofii isaatii waaqayyo yaada isaa keessa ture waan ta'eef jechuudha. Kanatti fakkaata. Amma tokko deebitaadha yaada. Inni biraan waldaa wajji wal qabsiisnee kaasnu inni akkuma sila kaaste maal jettee ati gaafa waldaa dhaabanii saamichaaf kan dhaaban jiru jedhamee kaa'ama. Komiin gaafa alaa ga'u saamichaa fi abaluun waan dhaabeef dhaabna yookaan haala mijataa waan argataniif dhaabna waan barbaadan gochuuf jechuudha. Saamicha wajji wal qabsiisanii mul'ata ansaanii waan deeggaru fakkeessanii mul'ata namaa kan hojjetan jiru jedhamee komiin ka'u jira. Hankee mul'ataan erga ta'e dhimma saamichaa keessaa qooda qabda moo hin qabdu? Saamichi gama lamaa ilaalama beektaa. Saamicha waaqayyo dabarsee si kennu akka itti saamamtuuf jechuudha. Tokko gama kanaan waaquma akka itti saamamtu gochaa jira jechuudha. Sagalee waaqayyoo dhaga'uu dadhabuu keetiin, ajajamuu dadhabuu keetiin, laayinii waaqayyoo keessa jiraachuu dadhabuu keetiin si kenna jechuudha dabarsee kun sagalee waaqayyooti. Hin saamamta jechuudha. Horii duwwaan saamamtu, yeroo hin saamamta, horii hin saamamta, jireenya fuuraa hin saamamta. Umurii keenya saamamta jechuudha. Waan baay'ee saamamta. Saamichi waan baay'eedha. Horii duwwaadhaan hin daanga'u. Saamichi inni lammaffaan immoo mul'ataan sagalee waaqayyoo dudduuba dhokatanii
waldaa dudduuba dhokatanii waan saba ijaaran fakkeessanii waan sabaaf hojjetan fakkaatanii jireenya mataa isaanii fooyyeffachuudhaaf amma yeroon kun yeroo kompitishiniiti beektaati wal dorgommiidha akka makiinaa baluu qabachuun irra jiraata sanyii mana baluu ijaarrachuun irra jiraata jireenya baluu jiraachuun irra jiraata dhaniidhuma wal dorgommiidhaaf waan kaan fakkaata kana keessaa uummanni waaqayyoo akkuma adabbiitti saamsisaa jiru hin jira jechuudha. Sagalee waaqayyoo dhaga'uu dadhabuu isaaniitiif maaliif sammuu isaaniitti dabarsee isaan kenneedha. Kana keessaa tarii jarooti kun akkuma isaan saaman waaqumatu ayyameef waan jedhametti fakkaata yookiin ta'etti fakkaata. Haa ta'u malee isa kana dhoksaasaa waaqayyoof dhiifna. Abarraan achi eessaraa seedhuu fi waldaan pilaanti godhe yookiin waldaa waaqayyoo dhaabe sun ministirii miti. Kana gaafa jedhu ministiriin isaa mochuu koo miti. Abbaa qaba isaan keessaas. Waldaan kun sansalata mataa isaatii qaba, bulchiisa mataa isaatii qaba, head office qaba, jaarsolii qaba. Waldaa abyaata kiristaanaatii keessatti aqqafamee jiru jechuudha. Kanaafiyyuu tokko poozishiin ani irra jiru maqaa waaqayyoo naaf kenne kun akkan kana godhuuf naaf hin ayyamu. Akkan saamuuf jechuudha. Lammaffaa immoo manuma waaqayyoo keessatti waan an dhaladheef saba kana keessatti waan an dhaladheef waa'een wangeela mootummaa waaqayyoo kun namatu bulbulee nama baase miti anaan yookiin immoo namatu dirqamaan shugguxiin manatti qabeedhuma hin hojjettaa hojjedhu waan jedhe miti waaqayyootu jaallateedhuma akkan isaaf hojjedhu barbaade waan ta'eef aan waaqaaf hin hojjechaa jedhan of amansiiseera beektee sammuu hateen harka saameen waaqayyoof hojjechuu hin dandeessu si ceephaa waan ta'eef jechuudha sammuu cubbuudhaan xuraa'een akkatti waaqayyoof hojjettuu hin qabdu. Kanaafiyyuu tokko waldaa dhumti an keessaru waldaa abyaata kiristaanaati jalatti aqqafamee jiru waan ta'eef naaf hin ayyamu. Lammaffaa immoo an uummata Oromoo biratti saba kana biratti kabaja guddaa waan hin qabuuf naaf hin ayyamu waan akkasii hojjechuun. Kun kan inni kaa'uuf maal paastorii wanti isin hubachuu qabdan maal ture faarfattoonni dhageettii gaafa horachaa deemanii ammi beekamtii isaanii dabalaa gaafa deemu waldaa banuu faashinii fakkeessaa jiru yookaan immoo waldaa pilaantii gochuu kana jechuudha. Mul'ata kooti jedhu erga beekamtii argatanii erga namoota biratti fudhatama argataniitti gocha kanatti deebi'aa waan jiraniif komiin jira. Komiin saba keessa jiru maa inni dur gaafa beekamtiin kun hin dhufne maa pilaantiin godhe lafa waldaan kiristaanaa hin geenyetti maaf deemanii pilaantiin godhan lafa wangeelli hin geenye jechuu kooti isa kana wajjin wal qabsaniitti komiin kun ka'a isa kana keessa jirta moo hin jirtudha gaaffiin koo walumaa galasa. Ani kana keessa hin jiru garuu waan tokkoon immoo si gaafachuu barbaadan wanti biraan manni ejjaa manni xuraa'ummaa manni itti dhalooti badu dhalooti iddoon itti badu jechuudha ashiishiidhaan dhugaatiidhaan ejjaan iddoon itti badu baay'eetu jira yeroo inni dhaabatu hoteelli meeqa yeroo banamu manni ejjaa meeqa yeroo banamu manni itti dhalooti badan meeqa yeroo banamu hin dubbanne waldaan gaafa banamu maaliif ququuqame namni maal ta'a waldaan manaa manatti yoo dhaabate akka kootte jechuudha ati saamamuu irraa of eeggadhu. Si galeera maaliif saamamtati sammuu qabda ija qabda gurra qabda yaaduu dandeessa arguu dandeessa waan ta'aa jiru kooti hin taajjabda si saamaan jiras yoon ta'e siif hojjechaa jiras yoon ta'e hin taajjabdati garuu dhugaaf hafuuraan maqaan kiristoos iddootti dhaame maal ta'a biyyi kun guutummaa waldaa moo ta'eyyuu akka kootti immoo jechuudha faallaadhaan immoo kanaaf biyyumti kun guutummaa waldaa ta'e maal ta'a wanti biraa waan baay'ee dhaabachaa jira waan ta'eef kanaaf dhugaa dubbachuu fi faarfattoota keenya keessaa namni waldaa bane muraasa. Gama keenyaan hin banne iyyuuti intu bane muraasa. Isaanuma keessaa iyyuu immoo kan itti milkaa'e immoo muraasa. Namoota qubaan lakkaa'amtudha jechuudha. Garuu gara fuulduraatti waldaa dhaabuun paasterii ta'uun geggeessuun kan faarfattootaatiin jedhan. Ituu isaan dhageettii qabu waan ta'eef. Mana manatti haa ta'u. Mana manatti tuun taane. Ilaa. Galoo koo waaqayyoo si haa eebbisu. Gaaffiin kee manatti tole dhugaa. Mana manatti tuun taane haa baay'atu. Wangeelli mootummaa waaqayyoo lallabamu. Paaster wanti ani kaase maa inni baay'ina waldaarraa miti komiin kun. Waldaan baay'achuun isaa unuufis gammachuudha. Wangeela mootummaa waaqayyoo bal'isu waan ta'eef hojichi kan waaqayyooti eenyuuf iyyuu miidhaa qabu. Garuu maa inni an dhufee iddoo ati waldaa pilaantii goote bukkeetti dhufeen pilaantii gaafa godhu simatti maaltu itti dhaga'ama.
akkuma geette jechuudha. Komiin jiru isa kana wajjin wal qabsiifamee kan qabu malee baay'inni waldaa rakkina hin qabu. Lafa wangeelli hin geenye sana ergama isaanii fudhataniitu deeman rakkoo maalii qabaadha komiin jiru. Malee baay'inni hin komatamne waa'ee baay'inaa miti komiin jiru. Sagalee Waaqayyoo maadhaseeti. Jarri kunidha. Warri amma hojii kana jalqaban Waaqayyotu jalqabsiise yoo ta'e itti fufuudha. Waaqayyotu hin jalqabsiisne yoo ta'e immoo hin dhaabuudha. Warri Waaqayyo jalqabsiisee itti fufan hin jiru. Warri Waaqayyoon biraan ta'in immoo ofuma isaaniitiin jalqaban immoo hin dhaabu. Inni kun yeroo nu gaafata beektaati. Ofuma isaatiin galaama ofuma isaatiin. Gaaffii walii galaatti si dabarsaa. Maaliif ammatti faarfannaa keessa yeroo dhiiraa turteettaa faarfataa dhageettii guddaa qabudha. Baay'ee si jaallanna. Paastorummaatiinis immoo baay'ee deemteettama yeroon paastorummaa isin jedhu itti gaafatamummaa fudhattee waldaa kiristaanaa geggeessuutiin soortuu waldaa kiristaanaa ta'uu keetiin dhaloonni baay'ee sitti gammadaa jiru. Mee kana wajjin wal qabsiisnee akka gaaffii walii galaa kan si kaasaa jiru maa inni kiristaanummaa sabatti hirkatee sochii guddaa uumaa jiru kanarratti yaada maalii qabda sabummaatti hirkatee gaafa isin jedhu saba tokko irratti hirkatee saba isa kaan kan garboomfatu saba isa tokkotti hirkatee saba isa kana cuucuu inni kun amma haala yeroo wajjin wal qabatee babal'ataa jira oduun isaa miidiyaa gubbaarra jira gurra namaa baay'ee keessa seenee jira. Hin beektu si ibsuun baay'ee waan hin barbaachisneef jechuudha. Isa akkamitti ilaalta mee kana dhaamsa maalii qabda? Galatoomii Galoo. Amantaa biyya keenyaa keessatti kiristaanummaa biyya keenyaa keessatti qinyiitii bade beektaa jalqabuma adhufaatii masaatuu abbootiidhuma keenyarraa jalqabee abbootiidhuma amantaa kana nu biraan gaanii jalqabeedhuma wantooti babbadaa dhufan jira beektaa amantaa kana dudduuba dhokate wantooti babbadaa dhufa waan baay'eetu jira jalqabbiidhuma bade jechuudha wantooti baay'een. Kanaaf amma biyya keenya keessatti wanti amma ta'aa jiru amantaadhaa wajjin wal qabsiisee amantaa inni tokko amantaa isa tokko acuucu yoo karaa isa kan kootii ta'e malee mootummaa Waaqayyootti hin galtu jedhee ana duwwaa dhagaye kan koo duwwaa liqimsi kan koo duwwaa dhaggeeffadhu jechuu inni tokko immoo isa tokkooni anatu si caala anas si dura dhufe anas si dura beeka ana duwwaa dhagaye jedhee wal cuucuu wal'aansootu jira jechuudha. Kanaaf jiroota kana lamman gidduutti kanatti ilaaltu lamman isaanii gidduu dhugaan tokko jirti. Lamman isaanii gidduu dhugaan tokko jirti. Isaan dudduuba garuu maaltu jira yoo jette tokkoffaarratti amantaa dudduuba dhokatanii siyaasi geggeeffamaa jiru. Dhufaatiidhumaan akkuma sila sii kaase jechuudha. Amantaa dudduuba dhokatanii siyaasi beerri irratti xiyyeeffate. Beerri irratti kan xiyyeeffate hin jira. Siyaasi kun wangeela kan inni qabatee jiru garuu du'a namaatti kan namanu jira. Du'a namaatti kan namanu jira. Buqqa'uu keetti kan namanu jira. Miidhamuu keetti kan namanu jira. Hidhamuu keetti kan namanu jira. Mootummaadha kan jenne mootummaa miti. Amantaadha kan jenne immoo amantaa sirrii miti. Sigaleera. Isa kanatti immoo amantaa sirriidha kan jenne immoo inni kunis hanqina mataa isaatii qaba. Kunis hanqina mataa isaatii qaba. Kanaaf iyyuu isa kana akkamitti walitti firoomsina akkamitti araaramuu danda'u isa kamtu sirriidha isa kamtu immoo sirrii miti dhufi sammuun keenya hin beeka isa dhugaa ta'eef isa dhugaa hin taane jechuudha. Kanaaf amantaa dudduubatti waa lamatu geggeeffamaa jira. Tokkoffaarratti siyaasa geggeeffamaa jira. Amantaa kamiin yoo ta'u siyaasa mataa isa danda'e qaba. Innan keessarus innati keessartus. Nobattee ta'e dhaqoo innati keessartus innan keessarus siyaasa mataa isa danda'e qaba. Siyaasi kun lafa bal'ifachuu haa ta'u. Amma fakkeenyaaf nuti waan tokko amanna beektaa waldaa manpilaantii godhee jiru keessatti ituu danda'ame lafa meeshaan keenya sagaleen meeshaa keenyaa gahe ituu mootummaan nuu kennee gammachuu guddaa qabna. Lafa sagaleen meeshaa keenyaa gahe daangaa sana mootummaan kallaleetu nuu kenne yookiin immoo daangaatti godhee jiru haxireematu nuu kenne bal'ifachuu barbaanne jechuudha. Garuu akkasitti ta'u daangaa qaba jechuudha. Amantaan daangaa qaba. Maqaa amantaatiin daangaa bal'ifachuun nama buqqisuun lafarraa nama kaasuun tarii ija Waaqayyoo duratti maal fakkaatan jedhamu dhoksaa Waaqayyoof dhiifnaa citiisaa garuu lafti hin barbaachisa. Hunduma keenya immoo anas hin gaa asis hin gaa lafti Oromoo kun bal'aadha beektaati.
Dhugaa dubbachuu fi Afrikaadhuma keessaa kan akka lafa Oromoodhaa bal'atu jira jedhee yaadu. Bal'aadha. Baay'ee guddaadha. Nugaa. Anumaaf situ irratti wal dadhabe. Anumaaf situ irratti wal dadhabe. Kanuma koorratti na ajjeeftaa jechuudha. Kanuma koorratti na dhiibdaa jechuudha. Kun ta'uu hin qabu. Paastor wanti nuyi kaasaa jirru maal inni dhuguma lafti Oromoo bal'aadha. Garuu maal kaasaa jirru amma nuyi amantaa kana sababeeffatee amantii kana sababeeffatee irri caala lafa saamichaa gaggeeffamaa jiru kuni amma yoomiitti itti fufuudha. Sabi kun duruma miidhamaadha. Miidhamni saba kana ammayyuu itti fufee jira. Warra abbootii amantaa gama isaaniitiin akka amma yaadaa jiran kanatti gama warra amantaa sanaatiin jechuudha. Kan nu haasaa jirru amantaa warra keessaa miti. Amantaa warra ollaa keenya jiran haasaa jirra. Warra keessa jiru silumayyuu abbaa lafaati wanni nu qaanessu ansaatis sin qaanessu nan qaanessu keessa jirra. Bal'ifattee saba keetiin tajaajiluun cubbuun qabu. Inni dhufee hankootti dheeffalmu kunoo maaltu itti dhaga'amuu qabattee yaaddisa kana kan haasa'uu qabnu jechuudha. Galatoomi ilaamee amma waa tokko sitti maan. Ani buraayyuu keessa taa'ee jechuudha. Buraayyuu keessa taa'ee sabbataa keessa taa'ee yookiin naqamteen taa'ee finfinneen kan koote jechuun danda'u. Achin jira kaan wallaggaan jiraan buraayyuun jiraan. Finfinneen kan koote afaaniin dubbachuurraa finfinnee keessatti akkamittiin naqee kan mana ijaaru beekuun irra jiraata. Dhaqii dura mana ijaarachi keessatti. Oromoon bakka kee finfinnee keessa jiru si ta'uu hin danda'u? Hin ta'a. Maaltu jechuu barbaadeen beektaa? Dura lafaa qaban itti adeemu. Garuu gaheen abbootii amantaa kana keessatti guddaadha. Dhuguma dhiibamaa irramu dhiibamaa jiru dhiibamaa jira. Eentu callee dhawetti immoo abbootiidhuma amantaa nu keessa jirantu dubbachuu hin dandeenye. Maaliif akka isaan dubbachuu dhiisan? Tarii irratti hojjechaa jiru ta'ee tarii immoo beekaa dubbachuu dhiisan ta'ee ayidoon waan hin beekuun qabu. Garuu xiyyeeffannaa guddaan irratti xiyyeeffatamuu qabu abbootii amantiiti. Gaheen kun kan isaaniiti. Si galeeraa? Gaheen kun kan isaaniiti. Isaantu dubbachuu qaba. Gahee guddaa qabu abyaata kiristaantii keessatti, kaawunsilii keessatti gahee guddaa qabu. Hin dubbanne ammaatti kan dubbachuu qabu isaanii, kan kana sirreessuu qabu isaanii. Dhufa isaas hin beeku, galma isaas hin beeku isaan. Kanaafiyyuu kan dubbachuu qabu isaantu ta'e seenu yaada. Dhaloonni kun beekuun isaan barbaachisu. Saamichi kun gaggeeffamaa yoo deeme gaafa saamicha siin jedhu saamichi lafaa kuni amantii kana sababeeffatee ispeeshaalii baadiyyaa keessa gaafa deemtu sabi Oromoo iddoon jiru beektaa. Isaan garuu maal godhu amantaa kanatti sababeeffatanii akka dur Museen ergama dirqamaa taanaan gaaratti fiigaa ture isaanis iddoo gaarra jirutti fiiganii waan ta'e kaa'u torbee booddee yookaan torba lamaa booda deebi'anii lafichaan keenya jedhanii falmii kaasu. Inni kun akkasitti babal'achaa baadiyyaa Oromiyaa guutaa jira. Bor dhufanii Oromiyaan kan keenya dhaaluu hin danda'an akkasitti. Rakkoon kun babal'achaa deemuu hin danda'u. Yoo abboonni qofaan dubbatan jedhan dhaloonni kunis callisaa yoo deeme maaltu mamattee yaaddisa kana kaasuu qabna jechuudha. Yoo nu dubbachuu baanne immoo abboonni akkuma rafanii itti fufuu danda'anii koyi. Yoo nu dubbachuu dhaban akkuma rafanii itti rafan isaan kana wajji wal qabsiistee midhaamsuma si keessa jiru haasa hidha gaaffiin koo inni guddaan. Galatoomi. Ani waan tokkoon taajjabe beektaa dogongoraan sirratu. Waan ati dogongorteenis duuka bu'ee yoon dogongoree sirrachuu hin danda'u jechuudha. Itti wal fudhatee bada. Kanaaf waan tokkoon taajjabe wantan taajjabe summaa inni macaafa qulqulluu keenya keessatti kakuu moofaa keessatti taabotii waaqayyoo kabaja qaba beektaa. Taaboti kun gaara Mooriyaa irratti waaqayyo Musee waamee kan inni abboomota kurnan kan inni itti kennedha jechuudha. Taaboti kun saaxinii keessatti baatama, nama 4 baata, seera qaba, humna qaba, haboo qaba. Afuruma waaqayyootu irra jira jechuudha. Bara keenya keessatti immoo taaboti waaqayyoo anaaf sirra jira. Yesuus Kiristoosidha jechuudha. Nu keessa jira. Nutu baatee socho'a jechuudha. Kanaaf isa kana baay'ee salphisuun barbaadu. Garuu maalin argee gaafa sanaa barsiisaan yookiin lubii mana amantaa macaafa qulqulluu taabota waaqayyoo sana baatee taabota jechuudha wanta dubaan eeru baatee ka'a gara waraanaatti ka'a gara jeequmsaatti ka'a goolii kaasuutti ka'a falmadhaa gaafa jedhu dhugaa dubbachuuf luba tokkorraa jechuudha. Nama macaafa qulqulluu taabota waaqayyoo baatee jirurraa kun hin eegamu. Tarii yeroo sanatti miidhamuu dandeessa saba geggeessitaati. Saba sana keessa uummata adda addaatu jira, beerii adda addaatu jira.
isa yaaduu sirra jiraata. Ka'aa jechuun dura abbaa lafa sanaa beekuu sirra jiraata. Ka'aa jechuun dura dudduuba kee beekuu sirra jiraata. Eessatti ka'a? Wanti amantaa kun sensitiivii dhabeettaa baay'ee dafee si kaasa. Imooshinaaliis godha dafee si ho'isa jechuudha. Kanaaf abbaa amantaa tokkorraa yookiin luba tokkorraa wanti eegamu tasgabbeessuun kan irra ture. Seenaa dudduubatti deebi'ee gaafachuun kan irra ture. Eenyutu irra ture lafa kanarra jalqaba. Qabiyyeen lafa kanaa eenyuun ture. Mootummaan eenyutti beekaa. Eesh kan eenyu yoo ta'u yeroo sanatti uummata tasgabbeessee burqaama dhimmisaa ilaallatu wajjin haasa'uun kan irra ture. Gooliin gaafa sana lubisuun kaase. Maqaa isaan kaasu. Ka'aa. Lafa keessa nagaa qabadhaa. Fixaa irratti nama. Gaafa jedhu kun mootummaa waaqayyootu nu gashaayi isa kam lallabi keenya taabota nuti baannee jirru isa kana nu ajajaayi akka gaaffiitti onni ta'a. Kanaaf iyyuu wanti dheengaddaa amantaaf amantaa walitti buusu mootummaadhaaf uummata walitti buusu lafa babal'ifachuu irratti ka'ee jiru. Mootummaan garamitti akka inni deemsaa jiru dhugaa dubbachuu fi quuqama uummataa ta'ee yaadan quuqama nama hundumaati inni kuni dhimma amantaa duwwaadhattu hin taane quuqama nama hundumaati. Haa ta'u malee gara biyyaatti gara Oromiyaatti gara naannoliitti hin babal'atamuu hin babal'atu inni jedhamu babal'achuu danda'a. Babal'achuu danda'a. Isa kana mootummaan tarkaanfii barbaachisaa ta'e dafee fudhatee uummataaf ifa hin godhu yoo ta'e balaa guddaa qaba. Keessumatti abbootiin amantaa, keessumatti luboonni, keessumatti daaqunoonni dhimma kanarratti hawaasa geggeessu waan ta'eef of eeggannaadhaan gochuutu irra jiraata malee hamma kana akka namni dafee simmeetaawwii ta'ee tarkaanfii kan biraa keessa galu gochuun irra jiraatu. Dogongora guddaadha yaada gama kootinan. Akkasumatti fakkaata. Dogongora guddaadha kun. Namni mormaanis. Mee gama faarfannaatti si'a tokko si deebisaa gama faarfattootatti si'a tokko si deebisa achumarranii akka faarfataattis akka paastorittis duukaa isaan jira waaqayyo carraa kana siif kennee ati nuuf nama ijoodha. Mee faarfattoonni iddoo akkamii qabu hawaasa biratti saba keenya biratti waldaa kiristaanaa biratti ilaalchi isaaniif ilaalamaa jiru ilaalchi isaaniif kennamu iddoon isaaniif kennamu amma maqaa isaaniiti yookaan immoo akkamitti ilaaltee jirtaati? Faarfattooti dhugaa dubbachuu fi jaallatamummaa akka isaan qaban waaqayyotu jaallatamummaa kenneef. Faarfataan maqaa sana kan sii kennu waaqa beektaati. Barumsa waggaa tokko waggaa lamaatii miti. Waaqumatu faarfataa jedhu kana sii kenna. Baay'een itti gammada faarfataa gaafan jedhamu faarfattoota gaafa jedhamu maqaa sana waaqayyo waan sii kennuu fi gubbaattis immoo baanee waan faarfannuuf natti tola. Gama waldaa kiristaanaa yookiin amantoota gidduutti fudhatamuu isaan qaban garuu dhugaa dubbachuu fi gadi bu'aadhaan jedhaan. Gadi bu'aadha. Faarfataa akkamittiin ilaalu beektaate akkuma ho'isanii makka isaanii warra haala mijeessan. Isa booddee dhimma ittiin qabamanii daqiiqaa 20 hin baay'ataa laata daqiiqaa 10 siin ilaannu laata daqiiqaa 15 siin ilaannu laata xiqqoosii saba kana ho'isaati bu'aarraa jedhu. Faarfannaa nuti ho'isuudhaaf hin faarfannu beektee ho'isuudhaaf hin faarfannu faarfannaan sagalee waaqayyooti akkuma lallabaatti akkuma raajiitti akkuma kadhataatti humna akkasii qaba jechuudha faarfannaan. Kana caalmaatti humna qaba beektee. Kanaaf amantootas ta'ee gaggeessotas ta'ee waggoota kurnan darban keessatti fudhatamatti kennaa hin turre amma kanatti vaaliyuun qabanii beektaa sagalee waaqayyoo isaan hin dhaggeeffatanii hin kadhatanii jedhama baay'ee miidhamoodha. Hammuma kana chaalenjii kana immoo dandamatanii dhuma dhaabatanii mana waaqayyoo keessatti sadarkaa guddaarra kan ga'an immoo baay'een isaanii jiru. Dandamachuu dadhabanii irraafuu dadhabanii jechoota kanarraa quuqama kanarraa mooraaliin isaanii tuqamee dhuma immoo maalumatu kana keessa na fidadhanii dhiisanii hojiittis kan deebi'an manattis kan galan nama isaan gaafatu kan dhaban ashaaraan isaanii garuu waldaa keessa kan jiru. Ashaaraan isaanii biyya hundumaarra kan jiru baay'een isaanii immoo miidhamanii kan jiranii hin jiru. Baay'ee isaanii immoo waaqayyo kaasaa kaffalee fi biyyuma keessaa iyyuu ba'anii immoo gara biyyoota gurguddatanii jiraatanii aara galfataniiru. Asuma keessatti immoo waaqayyo namoota muraasa qubaan lakkaa'amtu gargaareera garuu baay'een isaanii dhugaa dubbachuu fi miidhama guddaa keessa akka isaan jiranitti hin beekan. Dabalatayyuu faarfachaa turanii umuriin isaanii gara dadhabinaatti yookaan immoo gara dullumaatti gaafa deebanii
namni isaan iyyaafatu hin jiru. Waldaan kiristaanaa akkuma qodaa cabaatti isaan gataa jirti. Baay'ee isaanii hubatteetta ta'e jechuudha. Warri ijoollee isaanii irratti boqotan jiru. Warri fira isaaniin gargaaraman jiru. Fishaalii amma yoo ilaalte namoonni umuriin gaafa deemanii yaa dadhabaa deemanta beekamaadha kun. Maaf waldaan kiristaanaa akkuma jira miti qabaa sirrii maaf hin qabdu duritti fayyadamaa turaniiru. Ilaalchi kun maaf hin badu yookaan maaf hin xiqqaatu. Amma yoo ilaalte sirbitooti gaafa intinii taa deeman dulloomaa deemanii deemee mootummaan kaasa isaanii dhibba kaffalu yoo baate illee amma ta'e waan isaan kiisu qaba. Gama faarfattootaatiin garuu yoo dhukkubsate namoonni dhaqanii isaan ilaalan namoota muraasa isuma yoo waliin keenya gidduutti faarfattoota gaafa dhamtu akka waan ati wal jibbituutti alaan inni haasa'ama. Asuma gidduutti immoo waliyyaafachuu walitti dhiquun sun walitti firoomuun suni wal barbaaduun suni xiqqaachaa jira. Waluma faarfattoota gidduutti jechuudha. Inni kunis ilaalcha lammaffaatti kaasaa jira jechuudha. Inni kunis utuu xiqqaate yoo furmaata ta'uu hin danda'u yoo nu iddoo walii kennine yoo nu wal kabachiisne ormi inni kan nu kabachiisuu danda'a ilaalcha akkasii qaban. Nu kabajuu danda'a, nu kabachiisuu danda'a. Garuu unuma gidduutti faarfattootuma gidduutti iyyuu maaltu jira? Wal tuffachuun jira, wal cabsuun jira. Ilaalcha lagummaa waliiruun jira. Inni kun dhibamsiifamuu hin danda'amu. Isin warra hangafoonni maal jettu? Galatoomi saba kanaaf hojjechuun galoo gama tokkoon carroomuudha. Gama tokkoon waaqayyoo dhugumas jaallachuudha saba keenyaaf hojjechuun saba keenya tajaajiluun waamicha kana saba kana gidduutti qabaachuun carroomuudha. Garuu sabi keenya kan isaa qabachuutti immoo gana isaa afabeettaa dhiifamanaa godhe maleessa. Saa wabbaan gaafa cabsee ormii jajaamsaa Oromoon kan isaa hin qabatu qabachuun beeku wal qabachuun beennu nama nu keessaa dadhabee nama nu keessaa miidhame nama nu keessaa ekonomikaalii spirituwaalii miidhamarra jiru xiinsammuu keessa nama jiru eessa jirannee gaafachuun beennu karaa kanaatti ganaa nu hafa sabichis sabi nu tajaajillus sadarkaa kanarra hin geenye jibba siin qabu sin jibbu si jaallata si fudhata ayyaana sirra jirutti namana garuu si barbaadutti eessa jira hangafa ture faarfannaa isaatiin eebbifamneerra karaa isaa waaqayyoo lafaa nu kaasee irratti hin jajjabaanneerra amma eessa bu'ee eessa jira kan si hordofuu hin jiru kanarraan kan ka'e namoonni baay'een hojii itti waamaman kana dhiisanii akkuma ko umriin isaanii gaafa sokkochuudha. Waaqayyo kaasaa kaffalee fi gara paasterummaatti gara raajummaatti shiifti godhaniiru. Baay'inaan naanna'aniiru. Warra kaan immoo waaqayyo karaa hin beekamneen kaasaa kaffalee fi iddoo isaan jiranitti fudhatama guddaa akka isaan qabaatan taasiseera. Warra ummati kun fudhachuu deemu baay'ee waaqayyo biyyatti jijjiireera. Hojii dhuunfaa yoo hojjetan malee achumatti gooftaatti jiru achumatti waaqayyoon hin jaallatu wangeelaaf ba'aa guddaa qabu. Hin ganne jechuudha waaqayyo baay'ee isaanii dhugaa dubbachuuf baay'ee isaanii hin ganne garuu gatii kaffalaa kan jiran immoo hin jiru. Gatii kaffalaa waa lamaaf jiru beektee tokko rakkina kee yoo himatte malee namni siin hin birmatu yoo iyyette namni sii birmata. Amma maqaa guddaan qaba saba kana biratti dhageettii guddaan qaba maa jedheen namatti madhaa. Maadhee waldaatti madhaa isaanuu akkasitti nan beekan jedhanii miidhamaa kan jiranis jiru. Namni gaafatu dhabee namatti matanis dhabanii immoo miidhamaa kan jiranis hin jiru. Rakkinni nuti qabnu immoo rakkina lagaas hin qabna beektaati. Rakkina naannummaa kanas hin qabna. Ani waaqa na gargaaree namni kamiyyuu anaaf tokkuma namni kamiyyuu anaaf qixxeedhuma kooti eenyurrayyuu hin caalu eewu gadiyyuu miti. Ayyaana sirra jiru nan kabaja. Ayyaana koo mukkatti naa kabaju nan barbaada. Yoon kan kee kabajee kan koo kabaja waan ta'eef jechuudha. Kanaaf naannoo duwwaayyuu miti waaldaadhaan iyyuu kan addoo wal baasan hin jiru. Nuti kan waaldaa tokkos miti kan naannoo tokkos miti kan biyyaati nuti. Keessumatti faarfattooti kan biyyaati kan waaldaa kiristaanaati nuti. Kanaaf naannummaadhaanis qabamanii kan jiran hin jiru. Waaldaadhaanis qabamanii kan jiran hin jiru. Fagaatanii deemuu kan dadhaban. Miillaan fagaatan malee yaadaan kan hin fagaanne. Yaadi isaanii achuma kan jiru jechuudha. Isa kanaaf giruuppiidhaan amma giruuppiinis jalqabeera beektaati daa'umsee kana itoo hin dubbatin hin darbu giruuppii faarfattootaa isa qabadhaa isatu nama waaqayyooti isa xuruutti faarfata inni naannoo keenya giruuppii lallabdootaa isa xuruutti lallabaa
haala akkasitti kan walii mijeessan naannummaadhaan lagaan kan akkasitti ol bukkee dhaabatanis hin jiru. Isee kana immoo jaallatu beektaa Waaqayyo. Kanaaf kunis akka nuyi hin tarkaanfanne saba kana duratti akka nuti fudhatama hin qabne taasiseera. Sabicha duwwaas komachuu hin qabnu ofii keenyaas rakkina qabna. Inni kun cabuu qaba. Seedhuun qaba. Kanaaf faarfattooti dhugaa dubbachuuf keessumatti faarfattooti afaan Oromoo miidhama guddaa qabu. Anaa jalqabee jechuudha. Anaa jalqabee miidhama guddaa qabna. Nama nu barbaadu hin qabnu. Jabaadhu nama nuun jedhu hin qabnu. Wanta hojii hojjettetti isiin kun dogongora xiqqoodha garuu kan ammoo waan gaarii hojjetteettaati isa kana jabeessi dogongora see kana ammoo fooyyeffadhu nama siin jedhu hin qabdu. Igaleera waan sagalee waan gaarii hojjettee waan xiqqoo see keessa dogongora yoo jiraate iseetti quba qaba malee isa sagalee ati gaarii hojjette sanaafi thank you siin jedhu krediitii siif hin kennu. Kun faarfattoota keenya miidheera. Nan abdadha yeroo gabaabduu booddee hin ba'u keessaa. In sirraa'e. Milkaa'uudha yaada. Gara dhumaatti deemaa jira. Dhaamsa si keessa jiru, ergaa si keessa jiru, carraa kanatti fayyadamiitii namoota barbaadde biraan geessifadhu. Duraan dursee si'iin galooshawuu Waaqayyo si haa eebbisu. Galatoomisin jechuun barbaada carraa kana naa laattee iddoo hin jiru na waamtee kan amantoota keenyaaf yaada kana dhiyeessuu gochuu keetiif Waaqayyo si haa eebbisu. Ittaansuudhaan faarfattoota keenya jabaadhaa. Jaallatamummaa guddaa qabdu, kabaja guddaa qabdu, iddoon keessan fagoodha jechuun barbaada. Tajaajiltoota biyya keenya keessa jiran, namoota Waaqayyo nuuf kaase, waldaa kiristaanaa hundumaa Waaqayyos naa eebbisu, galatoomaa jechuun barbaada. Thank you. Daawwattootaa fi hordoftoota sagantaa Galoo Show gaaffiif deebii nuyi faarfataa Abarraa Guddataa wajjin goonee kana fakkaata. Faarfataa Abarraa yookaan immoo Paaster Abarraa Guddataanii dhuguma nama Waaqayyooti. Faarfannaa isaaniitti baay'ee jajjabaataniitu duula gaman kamittiyyuu duula milkaa'insa qabu duudaniiru amma ammaatti Waaqayyo isaan gargaaree albeema isaanii baay'ee dhaggeeffatanii faarfannaa isaanii baay'ee dhaggeeffanneerra. As dhiyoo kana immoo faarfannaa gadi hin bu'edhamu tokko karaa waajjiraatu beetini gadi nuu gadhiisanii jiru. Isas dhaggeeffadhaa itti eebbifamaa naannaa jirtan lafa jirtanitti Waaqayyo isin wajjiniin haa ta'u. Nama keenya nama Waaqayyo faarfataa Abarraa Paaster Abarraatiini iddoo jirtan taa'atii isaan jajjabeessaa isaaniif kadhadhaa isaan iyyaafadhaa. Sagantaan Galoo Show kana fakkaata torbaniin keessummaa qabadhee isiniif dhiyaachuun koo itti fufa. Waaqayyo nu gargaara torbee keessummaa biraa qabadhee isin yaadda.